Akkam jirtu, kun Amiir Fiilmiidha. Har'a fiilmii addaa bareedaa isiniif qabadhee dhufeera. Dubartii waggaa 40, mucaa umurii 19 humnaan hiitee gudeedduu fi seenaa jireenyaa bareedaa Amiir Show isiniif qabatee dhufeera. Kabajamtoota maatiiwwan koo viidiyoo kana jalqabuun dura laayik godhaa, haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Amma gara qophii keenya. Maqaan fiilmii kanaa Riitaaks Indekshin jedhama. Maarkii fi Wiiltar kan jedhaman umurii dargaggummaa keessa kan jiranu hiriyoota lamaan konkolaataa xiqqoo Peentuwaa jedhamtuun utuu imalaa jiranuu ibsaan isaan qabee dhaabbatu. Bukkee isaanii dubartoota lama kan umuriin isaanii deeme argu. Hiriyoonni lamaan kunis ijji isaanii jaartota kanarra bu'a. Wiiltar jaartota kana utuu ilaaluu akka tasaa jaartonni kun bakka sana gadhiisanii deemu. Maarkis gocha hiriyaa isaa kanaatiin kolfa. Wiiltar callisanii deemuu isaaniitti aaree jaartota jechuun arrabsa. Gara mana isaanii deemu. Mana yeroo isaan ga'an Taaniyaa kan jedhamtu haadhi Maark guyyaa dhaloota Maark namoota walitti qabdee kabajdee fi shaamaa tokko gara isaa fuutee dhuftee innis afuufee dhaamse. Haala kanaan guyyaan dhaloota Maark erga kabajamee booda gara kutaa isaa galee daawwitii fuuldura dhaabbatee qaama isaa ilaala. Huqqachuu isaatti baay'ee dhiphata. Waa'ee qaama isaa waan tokko yaadee yeroo gadi ba'u dubartii bareedduu tokko arge. Onneen isaa bishaan ta'e. Amanuuf itti ulfaatee ture. Bukkee isaa kan dhaabbatte jaalallee isaa turte. Ishee utuu ilaaluu isheen fuula ifaadhaan ija isaa ilaalaa qabduu harmaa akka inni qabsiisuuf gaafatti. Maark hin na'e. Gidduu kanaan haadhi isaa dhuftee aannan hidhaa fi ati deemi jechuun hiiteefi. Innis gara alaa gadi ba'a. Bakkee utuu jiruu Niyaam mucaan jedhamtu gocha isheen gootuun dinqame. Ishee ilaalee hafa. Niyaam akka jedhamtu caala bareeddi. Hiriyaa isaa wajjin taa'uun karoora baasu. Erga galgalaa'ee Maark haadhaaf abbaa isaatiin isin ba'a bashannanaa jechuun sossobee manaa baasa. Isaanis bashannanuuf mana dhiisanii deemu. Innis laaptooppii isaa bira deemuun hiriyaa isaa fi mucaa bareedduu kana Niyaamin waama. Niyaamis hiriyaa ishee waliin ta'uun gara manaa dhufu. Isaan hundinuu dhuganii bashannanu. Boromtuu isaa bari'ee Maark meeshaa bituuf gara supparmaarkeettii deema. Utuu meeshaa barbaadaa jiruu dubartii umuriin xiqqoo deemte isa haasofsiisuuf gaaffii gaafatti. Innis hin deebisaafi. Dhumarrattis isheen dursitee ba'uun konkolaataa keessa teessi. Maark meeshaa bituu erga barbaade dhabee booda gara alaa ba'a. Isheenis konkolaataa keessa taa'uun gara Maark ilaalaa. Manni shaaworii ishee akka didee fi qarshii xiqqoo akka kennituufiif akka inni dhufee sirreessuufiif gaafatti. Innis gatii qarshiin isa barbaachisuuf tole jedhee ishee waliin deema. Maark gara mana ishee deemee kutaa shaaworii ishee sirreessaafi. Dhumarrattis inni manichaa ba'uuf yeroo jedhu isheen shaaworii galuuf akka ta'e itti himte. Innis bita itti gala. Isa waliin maaltu akka walitti fiduu fi mana isheetti isa eeyyamsiisuun ishee bita itti gala. Isheenis akka inni shaaworii wajjin galuu ajajde. Dursiteefi galti. Maarkis ishee hordofee gara mana shaaworii galu. Achittis roomaantikii godhu. Maarkis gara manaa gala. Maark yeroo baay'ee jaartii biratti deddeebi'ee roomaantikii hojjetu. Haadha isaas haalli Maark bita itti gala. Manaa ba'ee konkolaataa jaartittii keessa yeroo inni galee deemu foddaa irraan agarti. Wanti kun bita itti gala. Maark dubartii kana waliin utuu mana dhugaatii keessatti bashannanaa jiru. Dubartiin kun mana fincaanii ga'een dhufa jechuun isa dhiiftee deemti.
Yeroo kana namichi tokko gara Maark dhufa. Dubartiin kun cimtuu akka taatee fi yeroo isaa ishee waliin akka inni hin balleessine ishee waliin kana booda kan itti fufu yoo ta'u, garuu carraa gadheen akka isa qaqqabu itti himee deema. Maark waan namichi itti hime kanaan bita itti galee jeeqama. Maark mana ishee jira. Achumatti bari'ee Maark haadha isaa wajjin taa'ee haasa'a. Haadhi isaa galgala eenyu waliin akka inni konkolaataa yaabbatee deeme gaafatti. Innis utuu hin deebisiniif bakka wayii deemuu akka qabu itti himee manaa deema. Haadhi isaas bita itti galeera, cinqamaa jirti. Mana dubartittii ga'ee mana isheetti gandaa keessatti bishaan daaka. Dubartiin kun fuuldura isaa teessee haala isaa ilaalaa turte. Innis daakaa isaa fixee keessaa ba'a. Mana ishee erga ilaalee booda jireenya isheetiin dinqama. Waamtee akka inni dugda ishee sukkoomuuf ajajdi. Innis waan ajajame raawwata. Achittis kiisiingii godhu. Mana Maark fa'aa haadhi Maark mana qulqulleessaa utuu jirtu bilbila Maark agartee ilaalti. Miiseejiin tokko galeefii ture. Miiseejichi yeroo ilaaltu dubartii sana ture kan ergiteef. Haadhi kee fi abbaa kee waliin wal baruun barbaada. Mana keessan dhufee irbaata nyaachuun barbaada kan jedhu ture. Haadhi kunis hin naate. Maark akka hin agarree fi miiseejii sana balleessite. Garuu dubartiin kun dhimma hin qabdu. Gara mana Maark fa'aa dhuftee Maark utuu homaa hin jedhin fuudhee gara mana maatii isaa dhufa. Irbaata nyaachuu jalqabu. Dubartiin kunis maatii isaatti akkas jechuun of beeksisuu jalqabdi. Maqaan ishee Meelisaa akka jedhamuu fi jaalallee Maark akka taate maatii Maarkitti himte. Maatiin isaas hin na'ani. Umurii ishee fi umurii isaatiin bita itti galee ishee ilaalu. Haadhi isaa mucaan koo ganaa umurii 19 isarraa fagaadhu jetteen. Meelisaanis aartee mana isaaniitii deemti. Maark gara Meelisaa fiigee deemee haadha isaa akka dhaga'u hin qabnee fi amma isa qofa dhaga'u akka qabdu itti hima. Maarkii fi Meelisaan wal fudhatanii gara mana Meelisaa deemu. Maarkii fi Meelisaan mana Meelisaa ga'anii gandaa bishaan daakan keessa galanii bashannanu. Dhumarrattis kiisiingii godhu. Rafanii bari'a. Ganamaan balballi rurrukutama. Meelisaan balbala bantee haadhi Maarkiif nyaata fiddee dhuftee turte. Dubartiin kunis hin ilaalti. Haadhi Maarkiin akka waamtuuf kana akka kennituufiif barbaaddu yeroo itti himtu Meelisaan aannan kennaafii kenni jechuun harkaa fuutee balbala itti cufti. Nyaata sana fuutee gara Maark deemte. Erga kenniteefii booda anatu ganamaan ka'ee siif hojjete jechuun akka inni nyaatuuf affeerti. Innis nyaata sana nyaata. Akka kan haadha isaa jedhu itti hima. Isheenis fakkeessuu itti fufti. Dubartiin kunis Maarkiin gaaffii tokko gaafatti. Biyya biraa deemanii bashannanuu akka danda'anii fi hin dandeenye gaafatti. Maark barumsa irra gatii jiruuf akka deemuu hin dandeenye itti hima. Dubartittiin aartee dhiiftee deemti. Guyyaa biraa galgala Maark jaalallee isaa waliin haasaa halkan utuu wal qabatanii deemanuu Meelisaan isaan agarte. Ijji ishees dhiiga uwwifama. Maarkiif Maariyaan bashannanii haasa'anii erga fixanii booda Maark Maariyaa konkolaataa biraan ga'ee dhiisee deema. Garuu yeroo kana waan hin yaadamnetu uumama. Meelisaan konkolaataa Maariyaa keessa turte. Billaa itti qabdee afaan ishee pilaastariidhaan laxxaftee cuupheedhaan doorsisaa akka isheen lammee Maarkiin bira hin geenye itti himte. Maariyaanis yeroo inni bilbilu itti cufti. Innis bita itti gala. Irra deddeebi'ee bilbila. Garuu itti cuftee isa rakkifti. Innis bita itti galee hiriyaa isaa bira deema. Dubartittiin akka isa jibbisiiftee fi jaartii akka isheen taatee fi biyya biraa ishee waliin deemuu akka hin dandeenye itti hima. Namnis gaafa argu wal addummaa umurii isaaniitiin itti kolfuu danda'a. Kanas ishee bira deemee akka itti himu itti hime.
Hiriyaan isaa gara mana Meelisaa deemee waan Maark jedhe hunda tokko tokkoon itti hima. Meelisaan ijji ishee dhiiga uwwifameera. Aartee billaa ishee baafte. Innis hin na'a. Yeroo biraa Maark Maariyaadhaaf irra deddeebi'ee yeroo bilbiluuf hin kaafamu. Yoo kaaftes deebiftee itti cufti. Dhumarrattis baay'ee cannaqamee viidiyoo koolii bilbilaafi. Bilbila kaaftee garuu fuulli ishee bita itti gale. Deebiftee bilbila ishee itti cufti. Yeroo kana Meelisaan Maarkiif bilbiltee innis bilbila kaasa. Meelisaan Maarkiif carraa bareedaa tokko dhimma hojiitiin akka dhufee fi namni mana isheetti akka isa eegaa jiru itti himti. Akka isa arguu barbaadu itti himte. Innis utuu hin turin mana dubartii kanaa deema. Maark dubartii kana bira ga'ee namicha tokkotu ture. Innis Maark dhaabbata isaanii keessa carraa tokko akka qabuu fi akka dhaqee hojjechuu danda'u itti hima. Maark gammadeera. Yeroo kanas namichi isaan dhiisee deema. Yeroo kana Meelisaan Maarkiin baga gammadde jettiin. Innis yeroo ofirra naanna'u Meelisaan qaruuraa qabdee turte. Utuu inni hin yaadin mataa isaa dhaati. Innis achitti kufee of wallaala. Yeroo ija isaa banatu harki isaa hidhamee, miilli isaa hidhamee, afaan isaas hidhamee arga. Bukkee isaa Meelisaatu turte. Achuma bakka inni dhaabbatetti uffata irraa baaftee gudeeddi. Mana Maarkifaatti Maark erga manatti galee guyyaa 2 ta'eera. Haadhi Maarkis kanaan hin dhiphatti. Isheenis dubartii kana bira dhufti. Balbala yeroo ishee rukuttu dubartittiin balbala bantee fi mucaa koo jetti. Haadhi Maark yeroo isheen gaafattu kaateenaa wayii itti agarsiiftee utuu gaaffii tokko hin gaafatin kaateenaa kana harka isheetti keessee akka ol galtu ishee ajajji. Akka isheen jette yeroo haadhi Maark gootu Meelisaan shugguxii qabdee booddee ishee deemti. Haadhi Maarkis mana Maark itti hidhamee turte keessa yeroo isheen galtu Maark of wallaalee humna dhabee ture. Haadhi Maarkis sobdee akka nama of wallaalee kufte. Lafarratti kuftee Meelisaan waan yaaddee akka tasaa of wallaaltee waan kufte itti fakkaate. Achumaan kutaa sana gadhiiftee baati. Haadhi Maarkis kuftee jirti. Meelisaan haadha Maark bira dhuftee yeroo itti siqtu akka tasaa haadhi Maark kaateenaa harka ishee irraatiin yeroo dhaatu Meelisaan hin kufte. Haadhi Maark daftee kaatee harka ishee hiikattee bakka Maark itti hidhamee jiru hiiktee isa fuutee manichaa baati. Yeroo isheen ba'uuf jettu Meelisaan sibiila qabattee bukkee isaanii gorte. Lamaan isaanii iyyuu hin na'u. Akka tasaa wanti hin yaadamne uumama. Abbaan Maark eessa akka inni dhufe kan hin beekamne dhufee dubartii kana waraanee gara bishaaniitti darbata. Dubartittiin kun hin duuti. Akka tasaa sagalee wayii dhaga'u. Yeroo ilaalanuu korojoo tokko argu. Abbaan Maark korojoo kana yeroo banu hiriyaan Maark guyyootaaf korojoo kana keessatti hidhamee ture. Achi keessaa baasanii wal haammatanii gara mana isaanii deemu. Dhumarrattis Maarkii fi hiriyaan isaa mana barumsaa deemuuf yeroo isaan jedhan maatii isaanii waliin nagaa walitti dhaamanii yeroo deemuuf jedhan fiilmiin kun raawwata. Daawwattoota keenya seenaan fiilmii har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Akka isinitti tole shakkii hin qabu. Viidiyoo kana cufuun dura viidiyoo kana laayik godhaa. Haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun maatii nuuf ta'uu dandeessu. Fiilmii itti aanuun amma walitti deebinutti nagaan tura.